warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channel kiyya. Egaa hordoftoota kiyya mee viidiyoon tun ana akkaan garaana nyaatte akkaan nama bochiftillee alhamdulillah ilmoo qabaachuun waan guddaadha. Wanni ilmoo ofii namaa ga'ullee hin jiru, ilmoo malillee warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channel kiyya. Egaa hordoftoota kiyya mee viidiyoon tun ana akkaan garaana nyaatte akkaan nama bochiftillee alhamdulillah ilmoo qabaachuun waan guddaadha. Wanni ilmoo ofii namaa ga'ullee hin jiru, ilmoo malillee tolanii ilmoo ofiitti waa mara tolanii ilmoo malee jiruun namallee hin bareedu, jiruun namallee hin toltu. Ilmoo ofii qabaachuu wayyaa. Kanaafuu warri ilmoo malee turtan warri duniyaa jechallee ammallee ilmoo dhiiftanii tana guutee akkas godha, tana guutee tana geessee akkas godha jettanii awwala dursa ilmoo godhaati fooqirrallee osoo ijaartanii ilma malee hin toltu jiruun. Kanaafuu ilmoon ofii waan guddaadha. Viidiyoon tun akkaan nama bochifti, akkaan nuti ilmoo ofii qabaachuun akkana kun viidiyoo tana laalati haadhuma ofii namaa wayyaa laalattis taatu baddus taatu ammallee ilmoo qabaachuu wayyaa. Alhamdulillah rabbiin kan qabne rabbii haa kennuu fi ka qabu rabbii haa guddisuu fi dachaan dabalee haa kennuu fi warra hawwii ilmoo qabu wallahi rabbiin daddafitti haa kennuu fi ka qabu rabbiin haa guddisuu fi warri lakkii ani duniyaa dalagadhee gashi ilmoo godha jettanii umrii keessan fixxan yookiin gaafa ati duniyaa dalaydeetiniin duniyaa walitti qabdeetiniin ilma barbaadu sanitti edmeen sirraa deemee jira. Kanaafuu qabeenya dursa ilmoo dursi. Yoo ilmoon jiraatte qabeenya godhatta yookaan ilmoo malee qabeenya hin tolu. Ani garuu akkaan na bochiste viidiyoon tuni. Isinillee ilaala itti bu'aaraa isiniin jedha. Waa'ee ilmaa ka argatu beeka. Ka ilma malee ka dalagateetiniin duniyaa guddaa walitti qabe ilma dhabe isatu qiima ilmaa beeka. Kanaafuu alhamdulillah rabbiin nama maraaf waa kennu. Alhamdulillah rabbiin kan kan dachaan nu haa guddisu. Alhamdulillah itti bu'aaraa buleen kiyya viidiyoo kana. Isa kana haati ilaaluuf kuftee beekatuma jechuudha. Ilmoon kun bareeddee akkuma argitan kana gajjattee ilaaltee isiin socho'uu dinnaan maama jettee boottee maama jettee iyyitee boottee ilaalni akka tana ilmoo fi wayyaa waannan ilmoo fi namaa yaaddii namaa rifattee kun irra marfattee iyyitee maama jettee irra marfattee itti iyyitee iyyitee hiikaa kaatee amma iyyitee immoo bilbila kuttee bilbilti amma iyyaa iyyitee harkisaatti rifattee haati kufna fi wayyaa maashaallah ilmoo fi wayyaa qabaachuu ilmoo hundaa nama fayyada wanni akkasuma jirti amma silkii bilbilaa jirti silkii bilbilaa jirti haatitti taate jettee silkii bilbilaa jirti rifattee jechuudha. Haga tanaa nama qabaachuu hunda caala.宝宝不哭，妈妈马上回来。Kalau
isaati waan